Nagaf fayyaan isiniif haa ta'u akkan jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa fayyaa karaa YouTube channel Dr. Naafii Argeetu official yeroodha yerootti simbiraan godha. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatinis akkuma baratame kan si waliin turu an Dr. Naafii Argeetudha. Sagantaa keenya keessatti dhimmoota bal'aa kaafnee kan waliin haasofnu ta'a. Akkuma mata duree arguudhaaf yaaltan baay'een keessan tarii dhageessanii ta'uu danda'a. Ebaluu kaleen isaa dadhabee ebaluu kaleen isaa fail godhe kan jedhu dhageessanii ta'uu danda'a. Keessumaa immoo yeroo ammaa kana haalli jireenya namoota baay'ee jijjiiramaa waan deemeefi guyyaadha guyyaatti karaa miidiyaa hawaasummaas ta'e kallattii garaagaraatiin namoota kaleen isaanii dadhabee yaalii kalee baqaqsanii yaaluu akkasumas immoo jijjiirraa kalee godhamuuf kan jiru dhageessanii ta'e jedhee yaada. Mee egaa wantoonni kalee keenya wajjin haaloo gochuu danda'an kunniin keessaa tokko kan ta'e cirracha kaleeti. Cirracha kalee yeroo jennu akka salphaatti ilaalla baay'een keenya. Wantoota nuti guyyaadha guyyaatti goonu kan guyyaadha guyyaatti mana keenya keessattis haala jireenya keenyaas ta'uu danda'a, haala nyaata keenyaas ta'uu danda'a, haala dhugaatii keenyaa kanneen cirracha kaleef nu saaxilan akkasumas immoo mallattoon isaa maali? Akkamitti immoo ofirratti beekuu dandeenya? Eessas deemuu qabna? Yeroo akkamii mana yaalaa deemuu qabna kan jedhus kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan maamila hin taane subscribe gochuudhaan maamila ta'a isiniin jenna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaalle cirracha kalee yeroo jennu tarii baay'een keessan dhageessaniitu ta'a. Kanaan dura namoota mana yaalaatti yommuu gaafannu cirracha kalee qabdaa gaafatti hin jennu. An bishaan dhuguu qulqulluudha cirracha tokko keessatti argee hin beeku akkamitti cirracha kalee qabdaa naan jettu kan jedhan baay'een isaanii jiru. An bishaan haayilaandii qofan dhugaa akkamitti cirracha kalee qabda naan jetta cirracha hin qabu bishaan haayilaandii qulqulluudha kan jedhan namoonni baay'eenis jiru jechuudha. Akkasumatti garuu wantoota nuti guyyaadha guyyaatti goonu wantoota nuti goonu waan nuti nyaannu akkaataan jireenya keenyaallee cirracha kaleef kan nu saaxilan baay'een jiru. Sababni isaas maaliif seetan yeroo baay'ee tarii mana yaalaa deemtanii baay'een keessan utuu ilaallamtaniiti namoota muraasa irratti hin argama. Kan isin dhibu nama sadii keessaa namni tokko qofa kan mallattoo agarsiisu. Yeroo isin jennu namoota sadii keessaa namoota tokko qofa kan mallattoo cirracha kalee agarsiisu. Baay'een isaanis kan mallattoo agarsiisan erga kaleen isaanii feeltee dadhabee booda kan dhufan baay'een isaanii jiru. Namoonni baay'ee yommuu dhukkubbitti dhagahamu kalee kun dhukkubee miidhamadha maalidha jedhaniitu isaan qoricha garaagaraa faarmaasii irra bitanii liqimsanii boriin mana yaalaa deemaa har'an mana yaalaa deematuma jedhanii yeroo itti kaleen isaanii dadhabu argina jechuudha. Kanaaf qoratamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf mee asirratti wantoonni cirracha kaleef nama saaxilan asirratti wantoota nuti guyyaadha guyyaatti goonu kanneen ofirraa dhorkuu dandeenyu kunniin maal fa'i? Jalqaba irratti dehydration kan jennu yookiin immoo bishaan dhuguu dhiisu, bishaan gahaa ta'e dhuguu dhiisu. Baay'een keenya yommuu baay'ee dheebonnu qofa bishaan kan dhugnu. Keessumaa immoo yeroo waqtii gannaa waqtii diidallaa immoo na dheebossaan jedhu jennee guyyaa sadis guyyaa shanis guyyaa lamas kan turu baay'een keenya jira jechuudha. Bishaan dhuguu dhiisuun kuni namni tokko yommuu bishaan dhuguu dhiisu akkuma beekamu bishaan yommuu dhugnu kaleen keenya dhiigni keenya baay'een hin qulqullaa gara alaatti kan dhabamsiisu wantoonni xuraa'aa ta'anii sunniin filter ta'anii gara alaatti ba'u jechuudha. Kanaaf bishaan baay'ee dhuguun wantoota xuraa'aa kanneen gama fincaaniidhaan baasuu keessatti illee gahee guddaa qaba jechuudha. Namni tokko bishaan gahaan dhuguu taanaan wantoonni xuraa'aawwan kunniin keemikaalli xiqqoo kunniin walitti qabamuudhaan precipitate ta'uudhaan yeroo isaatti cirracha kaleef nama saaxilan argina jechuudha. Mee cirrachi kalee maal fakkaata? Bifti isaanii maal fakkaata kan jedhu isinitti agarsiisa suuraadhaanii dhumarratti jechuudha. Kanaaf bishaan gahaa dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Keessumattuu namoonni naannoo gammoojjii yookiin naannoo ho'aa jiraatan biyya keenya keessa keenyaaf naannoo Adaamaa fudhachuu dandeenya, like Dirreedawaa fa'aa fudhachuu dandeenya. Gammoojjii garaagaraa keessa kan jiraatan baay'een isaanii bishaan baay'ee dheebossa waan ta'eef bishaan hin argatan taanaanii namoonni akkasii carraa isaan cirracha kaleedhaaf qaban saaxilamuu isaanii guddaadha namoota kaaniin compare godha yommuu ilaallu jechuudha. Kanaaf bishaan gahaa dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Bishaan yeroo jennu akka salphaatti ilaaluu hin qabnu jechuudha. Lamaffaarratti soogidda nyaata soogidditti baay'ate nyaachuu. Baay'een namoota soogidda mana tokko yookiin gara mana biraa deemtanii yoo ilaaltanii haalli itti fayyadamu soogidda namootaa garaagara. Namoonni tokko nyaata keessa baay'ee yoo gube yookiin baay'ee keessaa yoo mul'ate malee kan ittiin tolle yoo namoonni baay'een. Soogidda baay'inaan nyaachuun kunniin cirracha kaleedhaaf nu saaxila. Kanaaf nyaata keessan keessatti soogidda hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Soogidda nyaachuun kun even ammallee dhiibbaa dhiigaaf illee nama saaxila. Dhiibbaa dhiigaaf saaxilamnee indirectly cirracha kaleef saaxilamuu dandeenya jechuudha.
Kanaaf nyaata keessan keessa amma soogidda nyaata keessan keessa jirullee hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Sun jechuun barbaada. Inni kan biraa nyaatuma wal qabate nyaata pirootinii hedduu of keessaa qaban yeroo hedduu soorachuu. Fakkeenyaaf fooniif bu'aa foonii jechuudha. Baay'inaan yeroo dheeraadhaaf nyaanna taanaan pirootiiniin kun maal godhaa? Asiidiin funcaanii akka inni hir'atu godha. Yookiin immoo low pH akka inni qabaatu godha. Yeroo kana maal ta'a jechuudha? Cirracha kaleedhaaf akka saaxilamnu godha. Kun cirrachi kalee akka inni formu, cirrachi kalee kan asiidawaa ta'an jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hir'isuun illee gaarii. Nyaata bu'aa fooniif foonii hir'isuun baay'ee gaariidha. Nyaatuma wal qabatee ammas immoo nyaatawwan oxaalitii baay'ee of keessaa qaban kanneen akka spinach kan jennu fa'aa yookiin hundee diimaan fa'aas akkuma suuraa irratti argaa jirtan jechuudha. Ocholoonii looyizii baay'inaan nyaachuu illee dabalata jechuudha. Wantoonni kunniin cirracha kalee nama saalu. Dabalataanii dhugaatii keessaa dhugaatiiwwan bootilii ta'an kanneen akka Coca-Cola, Pepsi hedduminaan dhuguun illee cirracha kalee nama saaxiluu danda'a jechuudha. Namoonni deelii guyyaatti 2-3 dhugan waan jiraniif jechuudha. Kanaaf nyaatawwan amma jenne kanallee hir'isuun baay'ee gaariidha. Nyaati naa isaa irra osoo hin taane hir'isuun baay'ee gaarii. Deelii nyaata kan nyaatan jiraachuu danda'u waan ta'eef. Inni kan biraa ulfaatina qaamaa garmalee. Ulfaatinni qaamaa garmalee ulfaatinni qaamaa keessan noormaalii kan ta'eef noormaal kan ta'e akkamitti akka baramu beektu. Ulfaatinni qaamaa garmalee cirracha kaleedhaaf nu saaxiluu danda'a. Kanaaf ulfaatina qaamaa garmalee hir'isuu barbaachisaadha. Haala nyaata keenyaa to'achuudhaan akkasumas immoo sochii qaamaa gochuudhaan hir'isuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif ulfaatinni qaamaa garmalee kunillee koolesteroolii qaama keenya keessa jiru waan baay'atuuf cirracha kaleef nullee saaxiluu danda'a waan ta'eef jechuudha. Akkasi. Kan biraa dhiibbaa dhiigaa to'atamuu dadhabe. Fakkeenyaaf uncontrolled hypertension kan jennu dhiibbaa dhiigaa yerootti ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni baay'een erga mataan baay'ee dhukkubee yookiin immoo sadarkaa hamaarraan isaan ga'e booda gara mana yaalaa kan dhufu filatan jechuudha. Kanaaf dhiibbaa dhiigaan to'atamne illee dhibee sukkaaraa illee dabalata. Dhibee sukkaaraa dhiibbaa dhiigaa kunillee kanaaf nama saaxilu jechuudha. Namoonni dhiibbaa dhiigaa qabdan yookiin maatiin keessan, haati keessan, abbaan keessan dhiibbaa dhiigaa qaban akka isaan yerootti to'ataman ilaalaman gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa qorichoota tokko fakkeenyaaf namoonni baay'een qorichoonni ogeessa fayyaa malee kanneen isaatti fayyadaman jira jechuudha. Kanaaf qorichoota dhukkubbilee dabalatee akkasumas immoo qorichoota kaan sirriitti ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf qoricha ogeessa fayyaa malee fudhachuun barbaachisaa miti. Ajaja ogeessa fayyaadhaan fudhachuu wayya jechuun barbaada. Kan isin dhibu mallattoon isaa akkuma beekamu cirrachi kalee mallattoo akkamii qabaani baay'ee isaa akkuma isinitti hime namoota sadii keessa namoota qofa irratti mul'ata. Baay'een isaanii akka tasaa altiraasaawundii kaaniiti kan laalamanii argamu jechuudha. Mallattoon fakkeenyaaf kubbii mudhii gidduu kan hanga naannoo qaama saalaaf naannoo cinaanitti yookiin immoo naannoo qaama saalaatti dhukkubu dubartootas dhiira. Dhukkubbii hamaa keessa deemee nama dhukkubu isinitti dhaga'ama yoo ta'e. Akkasumas immoo darbee cirrachi kalee funcaan akka hin baane cufuu danda'a. Iddoon itti cufamu bakka sadiitti. Tokkoffaan yommuu kalee keessaa ba'uudha. Akkuma beekamu akkuma argaa jirtan jechuudha. Suuraa irratti akkuma argaa jirtan bakka sadiitti kan inni cufamu. Bakka sadan kanatti cufamaa bakka kaleetti bakka itti ujummoon dhiigaa fi ujummoon funcaanii kun wal qunnamanii fi bakka itti afuuffee funcaanii fi ujummoon kaleerraa gara afuuffee funcaanii geessu keessa darbu kana achitti illee wal tuquu danda'a. Achitti cufamuu danda'a. Iddoon sun iddoo dhiphaa waan ta'eef jechuudha. Yeroo sanaa funcaanni walitti qabamee funcaanni immoo xuraa'aadha akkuma jennee funcaanni xuraa'aa walitti qabu maal ta'e jechuudha. Baakteeriyaan salphaatti keessatti waluu danda'a. Infekshinii funcaaniif nama saaxiluu danda'a. Kanaaf mallattoon kanneen akka funcaan hamma nama funcaasisuu, funcaan nama gubuu akkasumas immoo funcaan nama boodhiisuu illee dabalatee jechuudha. Wantoonni kunniin illee mallattoo isaati jechuudha. Darbee nama haqqisiisuu nama haqqisiisuu fedhu wantoonni akkasii illee mallattoo isaati jechuudha. Tokkosaati yookiin immoo leeyidaa yookiin ho'ina qaama olaanaa illee infekshinii qabaannaan qabaachuu danda'u jechuudha namoonni. Akkuma isinitti himee xuraa'aadha funcaanni kun tureen maal ta'a kuufamee dhumarratti maal ta'a gara kaleetti illee ol deemuu danda'a jechuudha. Funcaanni xuraa'aan kalee keessaa ba'e xuraa'aadha jedhee kan kaleen gadhiise gara kaleetti ol deemee kalee keessa guutee hydronephrosis kan jedhamu nama saaxiluu danda'a. Kana jechuun funcaan xuraa'aan kun kalee keessa guutee kaleen akka miidhamu fail ta'u gochuu danda'a. Akkasumas immoo akka inni dhiitoo gochuu danda'a jechuudha. Bifa kanaan kan inni dadhabina kaleen nama saaxilu. Kaleen namaa dadhabee jennaan
Baay'ee seeliin dhiiga diimaa keenyaaf hormoonii seelii dhiigaa oomishu eritiroopoetiin kan jedhamu kalee irraa oomishama. Akkasumas wantoonni xuraa'aa qaama keenya keessaa karaa karaliitiin ba'an yookiin kaleen dhimmiibee gara laatti dhabamsiisu qaama keessa turu wantoonni kun miidhaa ija keenyarraa, sammuu keenyarraa, onnee keenyarraa qaama keenya guutummaarra geessisuu danda'u jechuudha. Kanaaf namni tokko kalee isaa dadhabee feeltee jennaan baay'ee rakkisaadha. Wantoota kanneen irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Dursinee of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e isinitti barbaada. Kan isin dhufu cirrachi kalee akkuma beekamu saayiziin isaanii milimeetira 5 faa gad kan ta'e salphaamatti ba'uu danda'a bishaan dhuguudhaan. Yeroo baay'ee hanga guyyaa 40tti faa yookiin hanga baatii 2tti ba'uu danda'a bishaan sirriitti dhugna jechuudha. Saayizii isaa irratti hundaa'e. Kanaaf bishaan dhugaa yeroo jedhamu bishaan dhugdan suni akka inni dafee filaash godhee baasu godha jechuudha. Amma funceessisaa namoonni baay'een isaanii cirracha kana baatanii kan dhufan jiru. Yommuu keessaa arganii kana baatanii fa'aa arganii fa'aa fidan jiru jechuudha. Kanaaf saayiziin isaa yommuu guddaa ta'u maal ta'a yaalii baqaqsanii yaaluu salphaa yaalii baqaqsanii yaaluudhaanii baqaqee ba'uu danda'a jechuudha. Yaaliin isaa yaalii baqaqsanii yaaluu of keessatti qabata. Kan biraa immoo liitootiripsii kan jennu shock extra corporal shock wave liitootiripsii kan jedhamu jira. Utuu yaalii baqaqsanii yaaluu malee kan irra kaanee kan caccabee yookiin immoo hurraa'ee ba'u kan godhu jira jechuudha. Maashinni yaaliiwwan kunniin ni godhamu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo ammas niin jedhe hundumaarraa of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Mallattoo isaa ofirratti argitan mana yaala dhuftanii yaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Kalee jechuun salphaa miti. Kalee keessan eeggadhaa isiniin jedha. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Fayyaa naaf.